ganama kana ergaan nuti ilaalleetiin jennu mata dureen isaa jaalala waaqayyoo kan jedhu of keessa qabudha. Ergaan akka seensaatti irraa fudhatame warroonni kallattii feesbuuk akkuma ilaalattanii Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 9 irraa fudhatame. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 9 akkas jedha. Abbaan akkana jaallate anis akkasuma isin jaalladheera jaalala kootti qabamaa jiraadhaa jedha. Abbaan akkana jaallate anis akkasuma isin jaalladheera jaalala kootti qabamaa jiraadhaa jedha. Ergaa barumsa ganama kanaa Waaqayyo akka inni karaa hafuura isaa nu barsiisuuf hundumti keenyayyuu fuuldura Waaqayyootti yeroo dhiyaanneetiin jennu kadhaadhaan sagantaa keenya jalqabna. Haaluma isin mijateen fuuldura Waaqayyootti dhiyaattu hin kadhanna. Guddaa si galateeffannaa ololsi qabna Waaqayyo abbaa keenya. Jaalala guddaa nutti agarsiiftee karaa ilma kee karaa gooftaa Yesuus Kiristoos jaalala sammuun namaan hin tilmaamneen isa nu jaallatteef ilmaan kee isa nu godhatteef abbaa jennee si waammachuudhaan mirga mucummaa argannee dhugummaatti qulqulluu akkasii sagannuuf hafuura dhugaa hafuura ilma kee garaa keenya keessatti waan dhangalaafte amma nuti orma miti amma nuti garba miti amma nuti ijoolleedha akka ijoolleetti akkasitti dhiyaannuuf mirga mucummaa nuu kennite waan dubbannu hin qabnu karaa ilma kee karaa gooftaa Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Abbaa gaarummaa guddaa ganama kana dhugaa dubbii kan keetiitiin jireenya keenyatti jiisi jaalala dhugaa akka shaakalluuf ati nu gargaari yeroon gara dhumaatti dhufeera. Ergaan Eeliyaas inni dhumaa jaalala iddootti deebisuudha. Jaalala dhugaa nullee ofii keenya barree namoota biraallee barsiifne gatiin lubbuu keenyaa jaalatamuun keenya maal akka ta'e barree adeemsa biyya lafaarra deemnutti akka keessummaatti deemsa keenya jaalalaan akka xumurruuf ati waaqarraa nu gargaari. Afaan yeroo keenyaa siin haa eebbifamu fedha kee raawwadhu. Yeroo muraasa qabnu kana keessatti barumsa dhugaa yeroo baranneetiin jennu ofii keetii nu barsiisi. Maqaa tokkocha ilma keessatti biyya lafaa jaalatteen si kadhanna yaa Abbaa. Ameen. Ameen. Waa keenya gaarii goonee galateeffanneetiin jenna. Akkuma jalqabaa eeruu irraa dubbiseetiin jedhe ammallee eericha dubbisee jalqaba. Ergaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 9 irra isa jiruun jalqabna akkas jedha. Abbaan akkana jaallatee jedha. Abbaan akkana jaallate anis akkasuma isin jaalladheera jaalala kootti qabamaa jiraadhaa jedha. Obboloota koo macaafni qulqulluun dubbii kana bifa serious critical ta'e lafa kaa'a. Pointii kana nu hubannu taanaan yeroon keessa jirru yeroo isa xumuraati. Yeroo itti akkasumaan cadhifnee maqaa kiristaanummaa qofa lakkaa deemnu miti. Yeroo itti kiristaanummaa dhugaa qabatamaan mul'isuu qabnu keessa jirra. Yoo hin taane immootu hiriira keessaa ba'uu yeroo qabnu keessa jirra. Sababni isaa sarara nu dhaabannee irra nama dhaabatee jiru jira. Namni dhaabatee jiru Kiristoos hin arguu barbaada. Kiristoos ammoo jaalala. Jaalala isa ta'e hin mul'ifnu addunyaatti taanaan ofii keenyaallee jaalala kana hin shaakallu taanaan jireenyi kiristaanummaa akkasumaan maqaa qofaaf ta'eetiin jedha jechuudha. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 16 irraa jalqaba. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 14 lakkoofsa 16 irraa akkana jedha macaafni qulqulluun. Nuyi jaalala Waaqayyo nuuf qabu hubanneerraa amanneerraa si jedha. Nuyi jaalala Waaqayyo nuuf qabu hubanneerra amanneerras jedha. Gaafi jaalala Waaqayyo isiniif qabu hubattaniittu amantaniittu uma pointiin guddaan pointii kana. Isuma dhugumaadha jaalala Waaqayyo nuuf qabu hubanneerra amanneerra kun waan guddaa deebi'ee argachuu qabu. Yoo dhuguma jaalala Waaqayyo nuuf qabu hubanneerra amanneerra ta'e akka nama jaalala kana hubatee amaneetti jiraachuu danda'u qabna jechuudha. Wanti kun gaafii keessa yoo jaalala Waaqayyo nuuf qabu hubannee amannee irra ta'e nama biraallee Waaqayyo jaalala sana akkasa jaallate beenneetiin jenna jaalala jaalatamneen nama biraa jaalanna jechuudha. Qabatamaadhaan akkasii mul'achuu danda'u qaba. Yoo hin taane garuu hin hubannee hin amannee gaafii jedhuun dhufa jechuudha. Hin hubannee hin amannee gaafii jedhuun dhufeetiin jedha jechuudha. Interesting. Pointii kana ammallee irra deebi'ee dubbisaan dhageeffadha. Nuyi jaalala Waaqayyo nuuf qabu hubanneerra amanneerra. Amma mata dureen keenya qayyabannaan keenya isa guddaan isa kana jechuudha. Jaalala Waaqayyo nuuf qabu hubachuu qabna amanuu qabna jechuudha. Qayyabannaan keenya inni guddaan guyyaa irraa isa kana. Jaalala Waaqayyo nuuf qabu hubanneerra amanneerra. Dhugamaa hojiidhaan mul'achuu danda'u qaba jechuudha. Itti aansee akkana jedha. Waaqayyo jaalalaa jedha. Ahaa. Jaalala Waaqayyo nuuf qabu hubanneerra amanneerra Waaqayyo maalidha? Jaalala. Namni jaalalatti qabamee jiraatu Waaqayyoon keessa jiraata. Waaqayyoon keessa jiraata obboloota koo. Waaqayyos isa keessa jiraata. Waan ajaa'ibaa akkamii. Namni jaalalatti qabamee jiraatu Waaqayyoon keessa jiraata. Waaqayyos isa keessa jiraata jechuudha.
amma argama waaqayyootiif mana qulqullummaa ta'a jechuudha namni kun. Nama maal godhudha kun? Nama jaalala waaqayyo isaaf qabu hubatee amanee jechuudha. Kanaaf har'a poointiin ilaallu isa kanadha jechuudha. Jaalala waaqayyo nuuf qabu laallaa akkamitti jaalalli isaa akka nurra dhangale nuuf ilaalla akkasumas immoo ofii keenyallee maal akka gochuu qabnu ilaalla. Ergaan Eeliyaasii inni guddaan macaafa qulqulluu irratti Eeliyaasiin isin erga jedha. Xumurri dhufin an lafa dha'ichaan uduun dha'iniin dura eenyuun isin erga jedha? Eeliyaasiin isin erga jedha. Macaafa Milkiyaas boqonnaa 4 lakkoobsa 5 dubbisuu dandeettan. Milkiyaas utuu taane Milkiyaas warri kallattii Facebook TikTok irra jirtan Milkiyaas boqonnaa 4 lakkoobsa 5 akkana jedha. Kunoo guyyaan koo inni guddaanii fi inni sodaachisaan sun uduun dhufiniin dura ani Eeliyaasiin raajicha isiniif erga jedha. Eeliyaas raajichi inni ergamu kun yaadatte yoo ta'e Eeliyaas jedhame hafuura Eeliyaasiitiin nama hojjetudha jedhe kana Kiristoos. Eeliyaasiin nama hojjetudha. Eeliyaas inni dhugaan yookaan Teshbaayoo Eeliyaas inni jedhamu isa Elsaa'iif hafuura dabalataa lama kenne darchaa kenne jechuudha. Inni immoo odoon duune gara samiitti ol fudhatame. Yohaannis Cuuphaan immoo hafuura Eeliyaasiitiin hojjete. Amma aniif isinillee Waaqayyo lafa dachee kana abbaa isaan uduun dha'ini hafuura Eeliyaasiitiin hojicha gara xumuraatti oofuu qabna jechuudha. Akkana jedha. Kunoo guyyaan koo inni guddaanii fi inni sodaachisaan dhufiniin ani Eeliyaas raajicha isiniif erga jedha. Yoo dhufe inni maal godhaa? Ani dhufee lafa abaarsaan rukutee akkam balleessinetti inni garaa abbootaa gara ijoollee isaatti garaa ijoollee gara abboota isaatti maal godha jedha? Hin deebisaa jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Jaalala iddootti deebisa jechuudha. Jaalalli eessa jalqabuu qaba? Mana keessaa jalqabuu qaba. Dhugaan dhugaadha. Sobaan soba. Cubbuu irratti ija kan jabaate garuu ammootu jaalala iddoo isaatti kan deebisudha jechuudha. Ergaa Eeliyaasiiti kun. Namni waaqa jaalala ta'e hubachuu qaba, amanuu qaba, jaalala san fuudhee maatii keessatti iddootti deebisuu qaba, jaalalli keessatti iddootti deebi'a, ollaatti iddootti deebi'a, jaalalli ollaatti iddootti deebi'a, waldaatti iddootti deebi'a. Kanaaf waldaan jaalaan guutameetiin jedha jechuudha. Amma inni dhabame jaalala isa guddaadha. Kanaaf jaalala jaallatame hubachuu qabna, amanuu danda'uudha qabna ergaan keenya inni guddaan isa kanadha jechuudha. Mee gara waan kana diiteelii ilaaluutti adeemnu. Maal jenneerra? Waaqayyo jaalalaa jennee jalqabneerra. Waaqayyoodha jaalala. Inni jaalalatti qabamee jiraatu Waaqayyoon keessa jiraata. Waaqayyollee isa keessa jiraata jennee ilaalra jechuudha. Wanti kana rogannaa qabadha. Waaqayyo jaalala. Namni jaalalatti qabamee jiraatu Waaqayyoon keessa jiraata. Waaqayyollee isa keessa jiraata. Jedhe kanaan booddee anaa miti kan jiraatu eenyu na keessa jiraata jedhe. Kiristoostu na keessa jiraata. Kana ta'uudhaaf jaalala hubachuu qabna jechuudha. Mata dureen keenya guyyaarraa jaalala hubachuu qabna, amanuu danda'uudha qabna jechuudha. So gara yaada jalqabaatti yeroo deebi'u ergaa Yohaannis tokkoffaa ammallee boqonnaa 4:8 irraa akkana jedha. Boqonnaa 4:16 dubbisee 4:8 gubbaatti deebi'ee ergaa tokko dubbiseen gara jalqabaatti deebi'uudhaaf yaala. 8 irraa akkana jedha. 8 irraa Waaqayyo akka nu isaan Waaqayyo jaalala waan ta'eef jedha. Maal jennee jala murreerra? Waaqayyo jaalala. Jaalala waan ta'eef namni hin jaalatin Waaqayyoon hin beekne jedha. Waaw! Namni hin jaallanne Waaqayyoon hin beekne. Dhimmi jaalalaa dhimma Waaqa beekuuti jechuudha. Namni hin jaalatin Waaqayyoon hin beekne. Ilaa jaalala jechuun isa hoo'u fudhadhuuti miti. Yoo na jaalatteen jaaladha. Yoo namni na jaalatteen jaaladha. Yoo namni na jibben jibbaa. Ijoo namni sun laaleen isa laala. Kun koomanii namni addunyaallee godha. Ati dhugama nama Kiristoosiin duukaa bu'u yoo taate isa Kiristoos fannoo irratti utuma isa fannisaaran waan godhaaran hin beekanii isaaniif dhiisa. Altimeetiidha inni kun. Isxifaanos kana agarsiisa. Isxifaanos dhagaadhaan utuu isa dhaaran waan godhaaran hin beekanii isaaniif dhiisa. Kun maal jechuudha beektu? Jecha caalaadhaaf akka isaan hin banne maaloo jechuudha. Jaalala isaaniif abduu agarsiisudha. Akka isaan hin banne maaloo jechuudha. Isaan kan badanirra jedhe Museen. Isaan kan badanirra maqaa koo galmee jireenya irra maal godhe jedhe. Naaqi jedhe. Jaalala isa dhugaati jechuudha. Kun jaalala Waaqayyo hubateera jechuudha. Phaawulos illee maal jedhe Roomee boqonnaa 9:3 irratti yoo dubbiftan. Obboloota koo warra dhiiga koof jedhee Kiristoositti gargar kutamee oduu abaaramee iyyuu nan barbaada ture jedhe. Kun jaalala isa dhumaati jechuudha. Jaalala isa dhumaati jechuudha. Kanaaf jaalala hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo jaalala waan ta'eef namni hin jaalatin Waaqayyoon hin beekne jedha.
Waaqayyoon beekuun kenna jaalala isa dhugaa ta'e obboloota keenyatti diina keenyatti namoota nuunillee orma ta'anitti mul'isuudha jechuudha. Baay'ee gaarii. Waaqayyo jaalala kan akkamitti nutti agarsiise Waaqayyo. Amma siyaa jalqabnu. Jaalala kana Waaqayyo akkamitti nutti agarsiise. Lakkoofsa 9:10 musuma lakkoofsa 9:10 dubbisee gara wangeela Yohaannisitti deebi'a. Waaqayyo akka nu isaan jireenya argannuuf tokkocha ilma isaa gara biyya lafaatti erge jedha. Dhageeffadhaa kan. Tokkocha ilma isaa gara biyya lafaatti erge jedha. Zenwaatti jaalala wajjin maaltu ol qabsiise? Sararri itti akkana jedha. Kanaan jaalalli Waaqayyoo nu gidduutti mul'ate jedha. Haalleluuyaa. Jaalalli Waaqayyoo. Abbaan akkuma na jaallate anis isin jaalladha jedha. Jaalala waaqummaa jechuudha. Divine love isa jennu sana. Jaalalli abbaan ilma isaa ittiin jaallate jaalala waaqummaati. Intimacy waaqummaati. Anillee jaalala kanaan isin jaalladhe jedha. Waaw. Irra deebinee ilaalla booddee kana. Asirra maal jedha? Waaqayyo jaalala isaa nutti agarsiise. Waaqayyo tokko ilma isaa gara biyya lafaa ergee kanaan jaalalli Waaqayyo nu gidduutti mul'ata. Ahaa. Kanaaf lakkaa Kiristoos jechuun jaalala Waaqayyooti jechuudha. Kiristoos nuuf kennuu isaatiin jaalala nu mul'isa. Sababni isaa ilma isaan jaallata qabbaan. Ilma isaan jaallata qaba. Ilma isaa isa jaallatu kana nuuf kennuu isaatiin jaalala suuqii nu mul'isa. Kadhumaa jechuudha. Yuunivarsiitii keessaa inni abbaan jaallatu tokkocha ilma isaati. Kanaaf tokkocha ilma isaa isa jaallatu kana nuuf kenne. Kanaan jaalalli Waaqayyo nu gidduutti mul'ate gaafa jennu maal jedhee gaafa Wangeela Yohaannis Maatewos boqonnaa 3:17 irratti. Luqaas boqonnaa 3:21 irratti. Akkasumas wangeela Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 5 irraa yeroo dubbiftan kana ilmi kiyya inni jaalladhu jedha. Ilma isaa isa jaallatu kana ana na jaallatee naa kenne. Kanaaf hagam jaallatan isin Waaqayyoon fuulduratti akka ilma isaatti jaallatamte. Jaalala ittiin na jaallatteen jedha yeroo dubbatu fuulduratti. Jaalala ittiin na jaallatteen isaan jaallachuu kee jedha. Mee sanniin booddeen dubbisaa yaadumaan naa qabadha. Lakkoofsa 10 irratti akkana jedha. Nuyi Waaqayyoon hin jaallanne jedha. Inni garuu nu jaallate jedha. Ilma isaa cubbuu keenyaaf furee haa ta'uuf nuuf ergee jaalala jechuun isa kanaa jedha. Argitanii jaalala jechuun isa kana. Isaaniifis in haala irratti hundoofnee nama nu jaallate jaalataa nama nu jibbaa nama nu hamaa nutti yaadeef hamaa yaadaa jennu duun taane jaalala waaqummaati. Wanti biraa dhiibya jettee kanatiin een. Eternal love. Jaalala waaqummaa isa abbaan ilma isaa ittiin jaallate isa jaalala kana nullee qooddanne jechuudha. That's love. Obboloota koo jaalala kana hubachuun jireenya keenya jijjiira. Isuma dhugumaadha. Atumeesferii jireenya keenya marsutu jijjiira. Jaalala kana yoo hubanneetiin jedhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irraa hundi keessanuu akkuma beektan macaafni qulqulluun maal jedha? Akkana jedha 16 irraa. Waaqayyo akkasitti tokkocha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate jedha. Pointiin as keessa jiru maal akka ta'e beektu? Ilma isaa isa jaallatamaa saba isaa isa jaallatuuf kenna. So yeroo tokko dhugaadha waan kana yoo yaaddani overwhelming. Samii guutuudhaaf gaafiidha jedha. Akkamitti ilma isaa tokkocha isa waaqummaa qabu risk of failure and eternal loss jedha. Qorumsoonnaan qorameera jedha jaallu keessatti. Waan hundumaan qoramee jira. Qoramuu jechuun maal jechuudha? Carraan kufuu jira jechuudha. Kiristoos abbaatti carraa gargar ba'uuti kan inni qabateeru. Kanaafidha maal jedhe inni yeroo dubbatu. Getsemanii irratti yaa abbaa maanatti dhiifta jedhe. Yoo fedha kee ta'e xoofoon kun irraa darbu jedhe. Inni kun jaalala anaaf isiniif agarsiifameera. Amma abbaan ilma isaa kenne gaafa jennu waan salphaa hin fakkaatu. Akkanuma waan salphaa dhaqii deemii du'ii maal waan jedhu hin fakkaatu. Dubbichi dubbii akkasiiti miti. It's a love. Ilma isaan jaallata abbaan. Ilma isaan jaallata. Ilma isaa kana dabarsee anaaf isiniif kenne jechuudha. Pointii ana rogannaa qabadha. Jaalala jechuun isa kana. Jaalala jechuun isa kana. Isa wangeela Yohaannis ergaa 3:16 kana ergaa Yohaannis isa tokkoffaa 3:1 akkana jedha. 3:1. Abbaan jaalala guddaa attamii akka nutti agarsiise mee ilaalaa jedha. Abbaan jaalala guddaa attamii akka nutti agarsiise mee ilaalaa. Jaalala kanaan nu ijoollee Waaqayyoo jedhamnee waamamnaa jedha. Jaalala kanaan nu ijoollee Waaqayyoo jedhamnee maal taanaa? Waamamnaa. Jaalala kanaan nu ijoollee Waaqayyoo jedhamnee waamamnaa. Hin waamamnaa. Dhugumas nu ijoollee isaati. Biyya lafaa immoo
waaqayyoon waan hin beekneef nus hin beeku jedha. Jaalala kanaan ijoollee waaqayyo jedhamne waamna jedha. Kan argitanii ilmaan waaqayyo jedhamuun kenna karaa ilma isaati. Hafuura dhugaa hafuura ilma isaa waan fudhanneef. Ilmaan waaqayyo jedhamuun kenna hafuura isaa hafuura dhugaa hafuura ilma isaa waan fudhanneef kan nuti ilmaan waaqayyo jedhamne. Kanaaf jaalalli waaqayyo nurratti kan dhangala'e yemmuu karaa ilma isaati. Karaa ilma isaati. Kanaaf aniif isin obboloota koo poointii tokko jala murree beekuu danda'u qabna. Dhalli namaa jaalala kana hubachuu qaba. Is a mandatory. Dirqama jaalala kana yoo hin hubanne hiikaa jaalalaa isa dhugaa addunyaatti mul'isuu hin dandeenyu jechuudha. Hiikaa jaalalaa isa dhugaa addunyaatti maal gochuu hin dandeenyu mul'isuu hin dandeenyu jechuudha. Jaalalli inni dhugaan anaaf isiniif galuu danda'uudha qabaa jechuudha. Kana jala muruun baay'ee gaarii. Tole erga waaqayyoo ilma isaa isa jaallatu nuuf kenne Yohaannis akkana jedhee dubbata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti Kiristoos akkas jedhe obboloota koo. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa dhumaa irratti akkana jedhe. Mee waan kaaroo ganna dhageeffadhaa daraa. Akkas jedhe. Maqaa kee isaan biratti akka beekamu godheeraa jedha Kiristoos yeroo dubbatu. Dhageeffadhaa. Maqaa kee isaan biratti akka beekamu godheeraa. Pointii tana yeroo ganna dhageeffadhaa daraa. Jaalalli ittiin na jaallatte isaan keessa akka jiraatu jedha. Jaalala kamtu nu keessa jiraata beektu? Jaalalli ati ittiin na jaallatte isaan keessa akka jiraatu. Kanaaf nu keessa akka jiru jaalala akkamii? Jaalala inni ilma isaa ittiin jaallatedha jechuudha. Jaalala inni ilma isaa ittiin maal godhedha? Ilma isaa ittiin jaallatedha. Kanaaf nuti jaalalli nu keessa jiru jaalala akkamiiti? Jaalala waaqummaati. Is a divine love jechuudha obboloota koo. Waanuma dhugaadha nama ajaa'ibu. Jaalala waaqayyo nutti agarsiise araara inni nutti agarsiise yoo ilaalle jaalala salphame. It's a divine love jaalala waaqummaa. Kanaaf gatiin kiyyaaf gatiin keessan salphaa isinitti hin fakkaatin. Gatiin kiyyaaf gatiin keessan salphaa miti obboloota koo. So jaalala kana yoo hubanne cheenii jaalala kana isa hubanne kana maal goone jechuudha. Hojiidhaan agarsiifneetiin jenna jechuudha. Funcaa jaalalaa kana isa hubanne kana agarsiifneetiin jenna jechuudha. Mee wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 31 irraa waan tokko isinii dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 31 irraa akkana jedha macaafni qulqulluun 31 irraa. Garuu an abbaa jaallachuu koo jedha. Jalqaba maal jennee turre? Maal jennee turre? Abbaan ilma isaan jaallataa jenna. Abbaan ilma isaan jaallata jenneera. Even inni boqonnaa 15 irraa yeroo dubbifnu 15 irraa mee marra deemee dubbisee kee kana dubbisa. 15 irraa maal jennee dubbifne qara doorrii jalqaba turtaa yoo yaadanna ta'e akkana jedha. Abbaan akkana jaallate jedha. Abbaan akkana jaallate jedha. Dhageeffadha. Abbaan akkana jaallate anis akkasumas hin jaalladheera jedha. Jaalala kootti maal ta'a jiraadha? Abamaa jiraadha jedha. Abbaan akkana jaallate anis isin jaalladheera. Eeshi 14:31 irraa maal jedha? Garuu an abbaa jaallachuu koo akka abboomii abbaan anaaf kenneettis jiraachuu koo biyya lafa maal godhu jedha. Haa beeku egaa kaa maal goona jedhee kaa egaa itti adeemnaa jedha. Qorumsa isa fuuldura dhufee jiru. Jaalala abbaa isaa isa qabatamaa addunyaatti agarsiisuudhaaf kana godhee jedhee jiru. Amma asirra maal barra? Abbaan ilma isaan jaallata, ilmillee abbaan jaallata. Ilmillee abbaan jaallata. Pointii yeroo kana dhageeffadha. Jaalala jechuudha. Sintarii waaqummaa kan dubbataa. Abbaan ilma isaan jaallata, ilmillee abbaan jaallata. Jaalala abbaaf ilma jidduu jiru kanatu nu keessatti illee dhangala'e jechuudha. Waaw! Kanaaf mee macaafni qulqulluun maal jedha? Kan jecha amma jedhe kanallee kallattiidhaan wal qabsiisuudhaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 10 okay. Sorry, boqonnaa 15 lakkoofsa 10 irra ol deebi'a. Boqonnaa 15 lakkoofsa 10 irratti sagalirraa iyyuu hundoom yeroo dubbifneet hin jenne maal jedha? 15 sagalirraa akkuma dubbifneet 10 irraa akkana jedha. 10 irraa akkuma abboomii abbaa kootii hundumaa eege jaalala isaattis qabamee jiraadhu jedha. Jaalala eenyuti? Jaalala abbaa isaatiitti qabadhee jiraadhu. Isinis immoo abboomii koo hundumaa yoo eddan jaalala kootti qabatanii jiraatu. Amma funcaan jaalalaa akkam jechuudha? Funcaan jaalalaa akkam? Abbaa irraa gara ilma isaa irraa gara keenya jechuudha. Okay, abbaaf ilma jidduu jaalalli jira. Jaalalli waaqummaa. Jaalala abbaaf ilma jidduu jiru santu nu keessatti illee dhangala'e jechuudha. Pointii waaqayyo jaalala jedhu termii salphaa miti. Termii salphaa miti. Waaqayyo ilma isaan jaallata. Ilmi isaa ammotu abbaa isaan jaallata. Abbaan ilman jaallata. Abbaadhaan maal jedhe Kiristoos? Jaalala ittiin na jaallatte kanaan
isaan itti jaallachuu kan kee jedhe. Kiristoos illee maali godhe? Akkuma ati na jaallatte isaan jaalladhe jedhe. Amma jaalalli kana yeroo dubbannu jawaa jaalala kana jedhu abbaa irraa gara keenna ilma isaa irraa gara keenna. Eessarraa kan madde jaalalli kun? Abbaa isaa irraa kan madde jechuudha. Linki jaalalaa kana laala. Abbaan ilma isaan jaallata, ilmi abbaan jaallata. Abbaadhaan Kiristoos yeroo dubbatu jaalala ittiin na jaallatteen isaan jaalladhu jedha. Waa'ee ofiisaa yeroo dubbatu akkuma ati na jaallatte anillee isaan jaalladhe jedha. Akkuma ati na jaallatte isinillee isaan jaalladhe jedha. Ergaan ariifachiisaan amma gara dhumaatti addunyaa qabu ergaa jaalalaati. Ergaa jaalalaati. Jaalala hubachuudhaan waaqa beekuun dirqama. Namni waaqa hin beekne jaalala hin beeku. Sababni isaa macaafni qulqulluun maal jedha? Waaqayyo jaalala namni hin jaalatin waaqayyoon hin beekne jedha. Amma waaqa beekuun jaalala wajjin kallattiidhaan interlookii jedha obboloota. Waaqayyoon beekuun jaalala wajjin interlookii jedha. Akkamiin beekna kana? As keessatti waan hin jirre fuunee itti galchuu hin dandeenyu. Maal jenneera? Abbaan ilma isaan jaallata jenneera. Ilmillee abbaan jaallata jenneera. Kiristoos ammoo yeroo dubbatu inni giddu galeessi irra deebi'ee waan kana dubbachuu waan barbaadeef. Abbaadhaan maal jedhaani? Jaalala ittiin na jaallatteen isaan jaallachuu kee jedha. Ofii isaati yeroo dubbatu akkuma ati na jaallatte anis isaan jaalladheera jedha. So amma jaalalli kun eessa ka madde? Abbaa irraa ka madde, abbaaf ilma gidduu ka jiru, nuuf Kiristoosiin gidduu ka jiru, hidhaa walitti nu hidhe jaalala jechuudha. Jaalala jechuudha. Interesting. Amma jaalalli kun akkamitti nu keessatti dhangala'ee ka jedhu immoo laaluun baay'ee gaariidha jechuudha. Baay'ee gaariidha jechuudha. Mee wangeela Yohaannis boqonnaa 10:17 dhaqnee haa dubbifnu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 17. Okay? Waan amma jedhe kana linkii isaa booddee ijaarraa jiru gara xumuraarraa jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 17 irraa akkana jedha. 17 irraa lubbuu koo deebisee fudhachuudhaaf dabarsee wannan kennuu fi abbaan koo maal godha jedha? Na jaallataa jedha. Kiristoos yeroo dubbatu. Abbaan koo na jaallataa jedha. Maal jedhe qara yeroo dubbannu boqonnaa 15 irra yeroo laallu. Akkuma jaalala abbaa kootti qabadhee jiraadhu isinis jaalala kootti qabadhee jiraadha. Cheenii uumameetiin jedhe jechuudha. Okay, boqonnaa 5 lakkoofsa 20. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 20 irraallee akkana jedha. 20 irraa. Abbaan ilma hin jaallataa jedha. Abbaan ilma isaa maal godha? Hin jaallataa jedha. Ofii isaatii kan hojjetu hundumaa ilmatti agarsiisa jedha. Isin akka dinqifattaniif inni hojii kanarra caaluyyuu isatti agarsiisa. Pointii nan barbaade maal ka jedhu? Abbaan ilma hin jaallata. Ilmi abbaan jaallata. Kun jaalala qoosaati miti. Jaalala biyya lafaati miti kun. Jaalalan si jaalladhaa, ebaluu kiyyaa, si du'ee maal waliin jedhanii miti. Jaalala divine genuine laabiidha kun. Jaalala waaqummaati. Obboloota koo kan yeroo kana qabadha. Shaakalli aniifis hin gochuu qabnu jaalala waaqummaati. Jaalala waaqummaati. Walii kennatti illee ka agarsiisuu qabnu jaalala waaqummaati. Isa liinkii waaqayyoon beekuu irraa madda jechuudha. Namni jaalala hin qabne waaqa hin beeku. Waaqa hin beeku. Kondishinaalii nama si jaalataa, nama si arrabsaa, nama si miidhaa. Wanti addunyaa irratti namoonni godhan hundumaa riflekti godhaa ka'aati waaqayyoon beeka jechuun hin danda'u. Waanni waaqa jaalalaati gaafa jennu jaalala qabatamaa isa jireenyaan mul'atudha obboloota. Okay, jaalalli kun ammoo inni abbaan ilma isaa ittiin jaalate kun, inni ilmi ittiin nu jaalate kun, inni ilmi abbaa ittiin jaalate kun, jaalalli liinkiin waaqummaa kun, divine laaviin kun akkamiin nu keessa dhangala'e? Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 5. Maal jedha achirratti? Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irratti akkana jedha. Sababii waaqayyo jaalala isa karaa hafuura qulqulluu nuuf kenname garaa keenya keessatti dhangalaasee fi abdii dhimmoo maal hin godhu jedha? Hin yellaasisuu jedha. Amma jaalalli waaqayyo kun garaa keenya keessatti ka dhangalee karaa maali? Karaa hafuura isaati jechuudha. Karaa hafuura qulqulluuti jechuudha. Hafuura qulqulluu immoo waaqayyo akkamitti nurratti dhangalaasee ka jedhu immoo macaafa qulqulluu irraa laalla jechuudha. Dhageeffadhaa. Hafuura qulqulluu kana immoo waaqayyo akkamitti nurratti dhangalaasee ka jedhu immootu Titoo boqonnaa 3:5 akkana jedha. Titoo boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irraa. Titoo boqonnaa 3 lakkoofsa 5 waaqayyo hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjenneef utuu hin ta'in akka araara isaatitti dhiqannaa lammaffaa dhalachuutiin haaressuu hafuura qulqulluutiin maal godhe jedha? Nu fayyisee jedha. Haaressuu hafuura qulqulluutiin nu fayyisee jedha. Hafuurichis isa inni karaa Yesuus Kiristoos fayyisaa kennaa
arjummaadhaan nurratti dhangalaasee dha. Kanaaf jaalalli waaqayyo akkamiin nurra dhangala'e jechuudha. Karaa hafuura qulqulluu inni karaa ilma isaa nurratti dhangalaase jechuudha. Kanaaf hafuura qulqulluun nurra dhangala'e kanaan jaalalli waaqayyo inni karaa ilma isaa karaa gooftaa Yesuus Kiristoos nurratti dhangala'e obboloota koo jaalala dhugaa akka shaakalu nu godhe. Kanaaf waaqa namni hin beekne jaalala hin beeku. Akkamitti akka jaalala fudhate iyyuu hin beeku waan ta'eef. Gatii isaaf kafalame hin beeku waan ta'eef. Kanaaf jaalalli waaqa beeku wajjin wal qabata. Jaalalli waaqa beeku wajjin wal qabata. Obboloota koo ganama kana ammallee waamicha dhumaa obboloota isiniif godha. Waamicha jaalalaa hunduma kennaafu ammallee irra deebinee waaqayyoon haa barru qixa kamiin qixa jaalalaatiin. Qixa addunyaatiin miti. Qixa masduree biraatiin miti. Qixa jaalalaatiin. Har'a waldaa keessa jaalalatu hin jiru. Ollaa keessa jaalalatu hin jiru. Maatii keessa jaalalatu hin jiru. Addunyaa keessa jaalalatu hin jiru. Kanaafidha obboloota koo wanti dhageenyu gurra keenyatti wanti hin tolle wanti ta'eef. Wanti arginu ija keenyatti kan hin tolle wanti ta'eef. Imimmaan soora namaa wanti ta'eef obboloota koo. Kanaaf jaalala isa dhugaa shaakaluu danda'uudha qabna jechuudha. Kana gochuuf ammoo waaqa beekuun qaba. Waaqni kenna waaqa jaalalaati. Abbaan jechuudha. Waaqayyoon kenna waaqni jaalalaa. Abbaan jaalala ilma isaa jaallatuun nu jaallata. Kana nu uumite kan jedhe Kiristoostu jedhe. Maal jedhe beektuu Kiristoos? Mee ergaa macaafa qulqulluu kanaan mallee jalatti naa warri kallattii TikTok irra jirtan mee barreessaa. Okay, anammoo warra kallattii Facebook irra ta'e asumaan dubbisaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 26 irratti maal jennee kenne maqaan isaan biratti akka beekamu godheera jaalallati ittiin na jaallatte isaan keessa akka jiraatuuf jedha. Karaa hafuurri qulqulluu waan nurra dhangala'e wanti kennuuf hafuurri qulqulluun hafuuruma abbaan ilma isaa irratti dhangalaase hafuuruma abbaan ilma isaatiif safara malee kenneedha jechuudha. Sababni isaa jaalalli isaa karaa hafuura isaa nurratti dhangala'e waan ta'e. Isa kana eessa arginu? Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 34 fi 35 irraa akkana jedha. 34 fi 35 irraa. Inni waaqayyo isa erga dubbiidhuma waaqayyo dubbata waaqayyo hafuuricha safara malee kennaa jedha. Waaqayyo hafuuricha maal malee kennaa? Safara malee kennaa jedha. Abbaan ilma isaan jaallata waan hundumaa harka isaatti kenneera jedha. Argitanii? Jaallachuun kallattiidhaan maaliin wal qabata jechuudha. Hafuura isaa isarratti dhangalaasuu wajjin wal qabata jechuudha. Jaalala ni jedha. Iddoo biraatti hafuurri isaa jaalalli isaa kun hafuura isaati jedha. Jaalalli isaa kun hafuura isaa akka ta'e macaa kitaaba warroota kitaaba hafuura dubbiseen achirra lafa keetiin jedha jechuudha. Kanaaf obboloota kun jaalalli waaqayyo nurratti dhangala'eera. Jaalala isaa shaakalleerra. Jaalala isaa hubanneerra. Yoo namni jaalala beeku waaqayyoon beeka jedhama. Kanaaf ergaa Eeliyaasii jedhee wanti jalqaba kaaseef. Ergaan Eeliyaasii inni guddaan jaalala iddootti deebisuudha. Umurri addunyaa aduun dhufin macaafa qulqulluu irratti mallattoo umura baraa yeroo kaa'u maal jedhee kaayetiin jedha obboloota koo jaalalli namoota baay'ee gidduutti hin qabbanaa jedha. Amma jaalalli waaqayyo keessa keenyatti dhangalaase safara malee jedha safara ilma isaatiif kenne anaafis isiniifillee kanaafidha karaa ilma isaa hafuura qulqulluu nurratti dhangalaase jennee wanti dubbanne. Waa'ee hafuura qulqulluu kana waa malee miti wanti an kaasee basitti. Sababni isaa maal jedha macaafa qulqulluu Roomee irra qara yeroo dubbisu. Sirratti hafuura qulqulluu karaa ilma isaa maal godhe jedha. Hafuurichis isanni karaa ilma isaa maal godheedha nurratti dhangalaaseedha. Inni kun kallattiidhaan maal wajjin konnektiidii godha Roomee 5 irratti. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irraa maal jennee dubbifne akkana jedha. Sababii waaqayyo jaalala isaa isa karaa hafuura qulqulluu nuuf kenneen jedha. Garaa keenya keessatti dhangalaasee fi abdiin immoo hin yellaasisu jedha. Jaalala jaalatamne jechuudha. Jaalalatu garaa keenya keessatti dhangala'e jechuudha obboloota. Jaalala kanatti qabannee jaalala isa abbaan ilma isaa jaallateen, jaalala isa ilmi isaallee ittiin nu jaallateen, jaalala abbaaf ilma jidduu jiruun, jaalala nuuf Kiristoos jidduu jiruun, kun ammoo karaa hafuura isaa nuur keessatti illee isa dhangala'een ofii keenyaa shaakallee walii keenya gidduuttis jaalala dhugaa jiru akka dandeenyuuf. Tajaajiltoota gidduutti jaalala dhugaa jiraachuu danda'u qaba. Uummata gidduutti jaalala dhugaa jiraachuu danda'u qaba. Obboloota koo addunyaaf ijoollee waaqayyoo gidduutti illee jaalala genuine love nurraa akka ta'e dabar. Jaalalli kuni maal naa deebiftaa irratti hundaa'u. Maal siif kennaa irratti hundaa'a malee. Jaalalli kun anummaan qabu. Anummaa jechuun yoo si jaaladhe atammoo akkamiin na jaalattee of keessaa qaba.
Yuansi waan gaarii si godhe atammoo akkamiin naaf goote of keessaa qaba. Jaalalli kun garuu kan of keessaa hin qabu. Jaallachuu qofa. Si keessa waan jiru qofa maddisiifta malee namni maal naan jedhaa yookaan ammoo kamitti namni naa deebisaa giddu galeessa kan godhatee miti jechuudha. Giddu galeessa kan godhatee miti. Kanaaf obboloota ko jaalala kana yoo nu banne ergaa macaafni qulqulluun kana jedha. Roomee boqonnaa 8:32 irratti erga ilma isaa tokkocha nuu kennuudhaaf hin sassannee jira. Ila altimeetii isa dhumaati jechuudha. Samii duwwaa godheeti Waaqayyo kan inni nu fayyisa. Eega ilma isaa tokkocha nuu kennuutti hin sassannee jedha macaafni qulqulluun. Akkamitti ilma isaa wajjin waan hundumaa tola nuun kennuree jedha. Mee macaafa qulqulluu kana maaloo? Yoo kanaan durallee ka beektan ta'e amma irra deebi'aa dubbisaa. Kanaan durallee ma beektu rakkina hin qabu. Hin beektu ammallee garuu meera deebi'aa dubbisaa. Jireenya keessan haaressa. Isuma dhuguma. Waaqayyo ilma isaa utuu hin mararfatiin wanti jedhuuf ilma tokkocha isa jaallatu jechuudha. Ilma isaa tokkocha isa jaallatu. Waaqummaa akkasaa qabu tokkocha yuunivarsiitii keessa. Baay'ee tokkochi isa malee ka biraa kan hin jiru. Waaqummaa akkasaa ka qabu ka isarraa dhalate ilma isaa ka ta'e tokkochi isaan ala ka biraa hin jiru. Tokkocha ilma isaa isa jaallatu kana kanaaf nama cubbamaadhaaf dabarsee kenne. Dhala namaatiif dabarsee kenne. Hin cadhise. Abbaa maanatti cadhifta Kiristoos gaaf jedhu hin cadhise abbaan. Yoo fedha kee ta'e xoofoon kun irraa darbu yeroo jedhu hin cadhise abbaan. Sababni isaa Ibroota irratti gammachuu fuuldura isaa jiru irratti xiyyeeffate waan ta'eef obsaan danda'ee jedha macaafni qulqulluun. Nu jaallate Kiristoos. Fakkeenyaaf Kiristoos nu jaallate gaafa jennu jaalala ati ittiin na jaallatteen isaan jaalladheera jedha. Pointii kana roganna dhageeffadha. Jaalala ittiin na jaallatteen isaan jaalladheera gaaf Kiristoos jedhu pointii san booddee dubbisaa kanaaf dubbifnume. Waaqayyo ilma isaa utuu hin mararfatiin hunduma keenyaaf dabarsee erga kenne waan hundumaas immoo ilma isaa wajjin tola nuuf kennu. Ilma isaa ka caalu hin jiru kaa. The ultimate kennaan dhumaa dhala namaatiin Waaqayyo kennu ilma isaa. Ilma isaa ka caalu hin jiru. Kanaaf maal jedhaara? Eega ilma isaa tokkocha kennuudhaaf hin sassanne ilma isaa wajjin waan hundumaa tola nuuf hin kennure jedha. Argaatanii? Waan hundumaa tola nuuf hin kennure jedha. Kanaaf jireenya keenya keessatti jaalala dhugaa gatii isa nutti kafalame shaakaluu danda'uudha qabna. Kiristoos akkamitti jaalala kana nu mul'ise pointii jedhu yoo kaafne ammoo Kiristoos akkamitti jaalala kana nutti mul'ise ka jedhu yoo kaafne ammootu tokkoffaa Waaqayyo ilma isaatiin yookaan ammootu ilma isaa tokkocha nuuf kennuu isaatiin waan hunduma nuuf kenne jenneera. Waan hunduma nuuf kenne jenneera. Ilma isaa nuuf kennuu isaatiin waan hunduma nuuf kenne jenneera. Roga dhageeffadhaa. Kiristoos ammoo jaalala ittiin na jaallatteen isaan jaalladhe gaafa jedhu maal nu godhe? Kiristoos jaalala ittiin na jaallatteen isaan jaalladhe gaafa jedhu maal nuuf godhe Kiristoos? Ilaame waan inni nuuf godhe. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 3:16 akkas godhe Kiristoos. Kiristoos lubbuu isaa nuuf kennuu isaatiin jaalalli maal akka ta'e hubanneerra jedha. Waaqayyo maal nuuf kenne? Ilma isaa nuuf kenne. Ilma isaa nuuf kennuu isaatiin jaalala isaa hubanne. Kiristoos maal godhe? Lubbuu fi dabarsee nuuf kenne. Kanaan jaalala nu gidduutti dhangalaase. Egaa nus immoo lubbuu keenya obboloota keenyaaf kennuun nuuf ta'a jedha. Jaalalli keenya keessatti deema beektu haga lubbuu keenya dabarsinee obboloota keenyaaf kennuutti deema jechuudha. Kennuutti deema jechuudha. Kanaaf amma yaada gammaa jedhe kana yoo walitti qabe eerulee amma dubbifne kana yoo walitti qabe abbaan nu jaallate nu jaallachuu dura abbaan eenyuun jaallata ilma isaa jaallata. Tokkocha ilma isaati kan inni jaallatu. Ilma isaa isa jaallatu kana nu jaallate. Nu kennuudhaan nu jaallate. Kiristoos ammoo maal jedhee jaalaluma ittiin na jaallatteen isaanis maal godhi jedhe? Jaalladhu jedhee dubbatee jira jechuudha. Jaalaluma ittiin na jaallatteen isaan illee maal godhi jedhee jaalladhu jedhee dubbatee jira jechuudha. Roga dhageeffadhaa. Kiristoos illee nu jaallatee jaalalli ittiin nu jaallate ammoo jaalaluma ittiin na jaallatteen isaan maal godhe jedhe? Jaalladhu jedhe. Jaalala ittiin na jaallatteen isaan jaalladhu jedhee ofiillee yeroo jaalala ofii mul'isu jaalala ittiin na jaallatteen isaan maal godhe jedhe? Isaan jaalladhu. Cheni jaalala kan ilaala. Jaalalli kun ammoo nurratti ka dhangala'e karaa maaliiti? Karaa hafuura qulqulluuti. Hafuura qulqulluu ammoo Waaqayyo akkamiin nurra dhangalaase macaafni qulqulluun akka jedhutti karaa ilma isaa karaa gooftaa Kiristoos nurratti dhangalaase jechuudha. Kanaaf jaalala beekuudhaaf namni maal gochuu qaba jechuudha? Waaqayyoon beekuu qaba jechuudha. Namni waaqa hin beekne maal hin godhu? Jaalala beekuu hin danda'u jechuudha obboloota. Namni waaqa hin beekne jaalala maal hin godhu? Jaalala hin beeku jechuudha. Jaalala hin beeku jechuudha. Pointii kana rogatti jala muraadhaa dhageeffadhaa obboloota ko. Adaraa waaqa beekuu jechuun jaalala isaa shaakalu. Obboloota keessanii jaalala mul'isuudha. Lafa jirtanitti jaalala mul'isuudha.
nama argitanii jaalala mul'isu. Jaalala mul'isu. Iddoo tokko dubbisuu barbaada. Kanaaf jaalala hin shaakallu taanaan obboloota keessa without condition haal turee tokko malee hin jaalannu taanaan hin jaalattan taanaan obboloota jaalala kana hin shaakallu taanaan akkanumaan ta'a kiristaanummaa. Kiristaanummaa afaanii ta'eetiin jedha jechuudha. Kiristaanummaa afaaniffaa ta'eetiin jedha. Kiristaanummaa afaaniffaa kan taane Waaqayyo salphina nu haa oolchu. Isuma dhugumaadha. Waaqayyo salphina nu haa oolchu. Sababni isaa har'a addunyaa irratti kan baay'ate yoo argitanis hin jettanii arraba ittiin ijoolleen keenya wal arrabsan yoo laaltan qoosaa namoonni qoosan yoo laaltan baay'ee magaraan nama dhukkuba. Baay'ee magaraan keessan gadda naman. Baay'ee magaraan keessan gadda. Kun sababni isaa maaliif akka ta'e beektu Kiristoos inni jaalala ta'e keessa namoota waan hin jiraanneef. Kiristoos inni jaalala ta'e garaa namaa laphee namaa irratti maal waan hin gooneef waan hin mooneef. Waan hin mooneef. Okay. Mee iddoo tokkoon isin dubbisa asirraa warroota barreeffama tokko kitaaba raajii warra fudhattanii fi akkanuma garuu jechuma macaafa qulqulluutti kallattii dhaawaa wal qabatuu fi jaalala waan amma jenne kana wajjin kallattiidhaan kan wal qabatu jedhu. Akkana jedha. If we love God with all the heart, yoo dhugama Waaqayyoon garaa keenyarraa ka jaalannu ta'e jedha. Yoo dhugama Waaqayyoon garaa keenyarraa ka jaalannu ta'e, we must love his children. Ijoollee isaallee maal gochuu qabna? Jaalachuu qabna. Yoo dhugama Waaqayyoon ka jaalannu ta'e. Ijoollee Waaqayyo uumellee dhala namaa Waaqayyo uumellee maal gochuu qabna? Jaalachuu qabna. Yoo dhugama Waaqayyoon ka jaalannu ta'e. We must love his children also. This love is the spirit of God. Jaalalli kun maal ni jedha? Hafuura Waaqayyooti jedha jaalalli kun. Kanaafidha jaalala nurra dhangalaasee gaafa jedhu hafuura isaa nurra dhangalaasee wajjin wantoota wal qabsiisu. It is the heavenly adoring that give true nobility and dignity to the soul and assimilate our life to that of the master. Geggeessaa keenya wajjin jaalala interlectii ka godheetiin jedha jechuudha. Namoota azan akka furootti teestimoonii voolumii arfaffaa fuula 223 keessa lammaffaarra jira. Namoota kaawwaniif isuma baabileerra jirudha. Barreeffama bakka biraatii kana isin dubbisaa jechuudha. Kanaaf jaalala isa dhugaa kana shaakaluu danda'uudha qabna jechuudha obboloota. Yoo kana taane qofadha Waaqayyoon beekne jechuu danda'a. Yoo kana hin taane Waaqayyoon hin beekne jedhamu jechuudha. Kanaaf jaalala isa dhugaa kana shaakallee practically abbaan ilma isaa jaallata, ilmillee abbaa jaallata. Jaalala abbaan ilma isaa jaallatee nu jaalate, ilmillee jaalala abbaan isa jaallatee nu jaallate. Jaalalli kun ammoo keessa keenya akka dhangalee karaa hafuura qulqulluuti. Hafuurri qulqulluun immoo karaa ilma isaa karaa gooftaa Kiristoos nurra dhangalee jechuudha. Kanaaf kun jaalala. Bakka liinkii ka godhu jaalala isa dhugaati. Jaalala isaa dhugaa kanaan kiristaanummaa isa dhugaa addunyaatti mul'isuu akka dandeenyu Waaqayyo ka dhageenne nuuf haa eebbisu. Eebbifamaa guddaa jechaa kadhaadhaan sagantaa ammaa xumuree gaafiin adda addaa yaadni yoo jiraate itti fufnaa hundi kennayyuu kadhaadhaaf fuuldura Waaqayyootti jilbeeffanna. Guddaa si galateeffannaa ulfina addaan fo'ame si dhiyeessina Waaqa dhugaa Waaqa jaalalaa abbaa keenna. Jaalala nutti agarsiifte ilma kee tokkocha dabarsitee nuu kennuudhaan nullee jaalala dhugaa kana ishee qooddannee ilmaan kee taane. Kanaaf garaa afaan guuttannee abbaa jennee si waammachuudhaaf carraa arganne. Jaalala dhugaa karaa ilma kee nutti agarsiifteef. Hafuura dhugaa hafuura qulqulluu irratti dhangalaasuudhaan isa jaalala kan kee garaa keenya keessatti dhangalaafteef. Garaan keenya guddaa sitti gammada galanni siif haa ta'u. Karaa kee wanti tokko wanti hafe hin jiru. Nurraa garuu waa hir'ate jaalala dhugaa ittiin jaallatamne addunyaatti mul'isuu dhabne. Jaalala isa dhugaatii nuuf kennite qulqulluu keessatti shaakaluu dhabne. Warra ormaa akka hin taaneef jaalala dhugaa jireenya keenya keessatti akka shaakalluuf ati Waaqarraa nu gargaari. Afaan yeroo keenya irratti ati moo siif jiraannaa. Jireenyi biyya lafaa irratti jiraannu kun qulqulluu addunyaatti akkasii mul'ifnuuf akka nu gargaaruuf. Eebba kee hafuura dhugaa hafuura qulqulluu kee ati nurra dhangalaasi. Feet kee haa raawwatu. Maqaa tokko ilma keessatti biyya lafaa jaalatteen si kadhanna yaa abbaa. Ameen.